waaqayyo maal jennee jalqabne dubbiin waaqayyo ulfina akka kennu dubbiin waaqayyo maqaa haaraa ulfina haaraas akka kennu dubbanne maqaan waaqayyo ulfina haaraa kenna maqaa haaraas fida irran deebi'a maqaa haaraan gooftaa bira jira ulfinni haaraanis Kiristoos bira jira maal jechuu akka ta'e waan kana ilaalla kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo namni dubbise Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 46 irraa jalqabee lakkoofsa 46 irratti akka jedha Maariyaam yommus garaa gooftaa kootii fi ani oqubaa nan dhiyeessaa ani waaqayyo kootiif garaa koo guutuudhaan oqubaa nan dhiyeessaa jetteetu waaqayyoon galateeffatte maqaa haaraan ulfinni haaraan eessaa dhufa beektu attamitti ta'a eessaa dhufa kan jedhuuf tuqaa ariifadhee waan gaggabaabaa isinitti dubbadha wantoota asirratti dubbadhu kana gaarii godhaa dhaggeeffadha yeroo hundumaa jecha koo yeroo jalqabaarraati dubbiin addina keessa jiru dubbii barbaachiftuu fi asitti hin ta'aa jiru qofan waan dubbannuu fi ishee kana gaarii godhaa dhaggeeffadha ulfinni haaraa maqaa haaraan attamitti dhufuu danda'a yookaan immoo eessaa argama maal jechuudha sagalee kana keessatti seenaan kun seenaa Maariyaamii wajjin wal qabata seenaa Elsaabeetii wajjin wal qabata seenichi gara booddeetti modekeneeshinii yookaan immoo sabaajii walitti hammata saba isaan keessaa dhalatan koominiitii isaan keessaa dhufan dabalatee warra Yesuus Kiristoositti amanan har'a nu ilaallata dabeessa yookaan biraanchiin suni nama tokko nama lamarraa nama sadiirraa ka'a akkasumas Zakkaariyaas dinagee jira Yoosef dinagee jira caalaa warri Yesuus Kiristoositti amanan warri tuffatamnee irratti xinnaa saba xiqqaa maqaan keenya badeera maqaanis nu gurraacheera ayyaannis nutti irrateera akkasuma immoo humna dhabneerra jedhanii fi gooftaan fala isaa fide jechuudha Maariyaam fa'irraa waan nuyi barru maqaa haaraan attamitti dhufaa ulfinni haaraan attamitti dhufuu danda'a attamitti mena dubbisa sagalee waaqayyoo keessaa isa tokkoffaa akka inni itti dhufu humna keenyaan beekuu keenyaan of eeggachuu keenyaan yookiin immoo kwaalitii keenyaan dhufuu hin danda'u ni jalqabaa lakkoofsa 1 irratti ayyaana waaqayyootiin ta'a nan dubbisa akka jedha lakkoofsa boqonnaa 1 lakkoofsa 34 Maariyaam yommus ammallee durbaa kun attamitti ta'uu danda'a ree jettee ergamicha gaafatte lakkoofsa 35 ergamichi immoo kunoo dalaadina jira ergamichi immoo hafuurri qulqulluun sirran bu'aa humni abbaas golboobaa kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluu fi ilma waaqayyoo jedhamee waamamaa kana gaara kun maqaa haaraan eessaa dhufaa ulfinni haaraan eessaa dhufaa isa jedhuu fi hafuura qulqulluudhaan guutamuudha jechuudha hafuura qulqulluudhaan golgamuudha ayyaana waaqayyootiin qabamuudha yommuu ayyaanni waaqayyoo dhufu lafa onaa misoomsee yommuu ayyaanni waaqayyoo dhufu nama jireenya hin qabneef jireenya kennee yommuu ayyaanni waaqayyoo dhufu nama gatamtuuf dhokattu nama irraanfatamtu sana kun attamitti ta'a inni jedhu gaaffii jechuudha ulfinni haaraan attamitti ta'a maqaa haaraan attamitti ta'a kakuun ati dubbattu kun attamitti ta'uu danda'a gaaffii qabdaa buletti qobboleessa kun waan waaqayyo sitti dubbateef gaaffii qabda bini gooftaan akka jedha har'a gara tokkoffaa irratti hafuura kootiin ta'a hafuurri qulqulluun si golbooba yommuu hafuura keessa dhokattu yommuu ayyaana waaqayyoo keessa lixxu yommuu humnichi golgaa keessiif ta'u yommuu ayyaanichi da'oo keessii ta'u hamaan si darbu yommuu hafuurichi si golboobu humna godhatta hin dandeessa hafuurichi sirra bu'a humni abbaa si golbooba kanaafis mucaan sirraa dhalatu ilma waaqayyoo jedhamee waamama jedhame dinqii dhagaa kuni gaafa gooftaan nama filoo godhu tokko gaafa waaqayyo nama ilaalu iddoon nama safaru bakki nama safaru attamitti wanti jedhamu furmaanni hafuura waaqayyootiin ta'a hafuura Yesuus Kiristoosiin ta'a karma poointiin ko dadhabbii qabde taanaan gooftaa amanadhu baay'ee jabaadha jabduudha jettee yaadda taanaanis amanannaa kee gooftaa aman kaasin jabinni namaa eessayyuu hin ga'u waan ta'eef
waan dabdattuuf waan ilaaltu xiqqaadha. Waa'ee jireenya kee, waa'ee maqaa haaraa, waa'ee ulfina haaraa kun siin galu yoo ta'e iyyuu amani meesii tokko. Waaqayyo akkati amantu barbaada. Maariyaamiif hin galu. Sagaleen sun galuu fidite bitaatti gale yeroo tokko akkasii. Waan waaqayyo nutti dubbatuuf nuyi gargar taane yeroo baay'ee. Gooftaan immoo akka nuyi amannu barbaada. Gooftaan akka nuyi isatti bakka nu barbaada. Gooftaan akka nuyi sagalee isaatti dhufnee jalattoo kufnu barbaada. Tokkoffaa akka inni ta'u hafuura waaqayyoo tiin golu boobamuu yookaan immoo hafuurri qulqulluu namarra bu'uudha. Hafuura qulqulluu qabaachuudha. Mee waa'ee hafuura qulqulluu kana waan gabaabaa tokko isinitti immoo. Hafuurri qulqulluun sadeen tokkummaa waaqayyoo keessaa tokko. Hafuurri qulqulluun har'a nu gidduu jira. Hafuurri qulqulluun nu barsiisa, nu gorsa, gara dhugaatti nu geessa. Hafuurri qulqulluun kun waaqayyoodha ofii isaatiif waan ta'eef waa'ee abbaa akka lallabnu, waa'ee ilma akka dubbannu, biyya lafaa kana keessatti Kiristoosin akka dhugaa baanuuf humna nu ta'a. Egaa hafuurri qulqulluun har'a sadeen tokkummaa waaqayyoo keessaa nu gargaara. Caalaa yeroo akka jedhu abbaan ilmi nu wajjin hin jiru jechuu koo miti. Hafuura abbaan koo isin ergu. Maqaa kootiin hafuura si abbaan isin ergutu jira jedhe Yesuus Kiristoos. Ni dire hafuurichi maqaa Yesuus Kiristoosiin nuuf kenname. Kanaaf har'a hafuurri abbaa biraa bahu, inni ilma biraa bahu nu gidduu jira. Hafuurri isaa yommuu nu godhu boobu bodoo tokko inni gaa yommuu dhufu guutuu nama godha. Inni yommuu dhufu lafee sana waan goggoge sana lafa gogaa ta'e sana dachaa lafee gogaan guute sana maal godha? Jireenyatti fida. Xiyyeeffannoon koo waa'ee waan sanaa dippiliitu uumiti waan ta'eef waanuma jedhu qabadhaa. Iskeel keessatti iskeel raajicha keessatti maal jedha? Dachaa lafee gogaa keessa guutetti qilleensa abboomii jedhe jedha. Waa'ee hafuuraa, waa'ee foonii, waa'ee dinagdee, waa'ee siyaasaa isa diigamee iddoo gad dhiise sana isa babbade sana hafuurichi gaafa dhufu riistoordi godhe. Iddootti deebise jechuudha. Bakkatti deebise. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu waan badee iddootti deebisa. Waan lafee ta'e iddootti deebisa. Fayyaa badee iddootti deebisa. Gammachuu badee iddootti deebisa hafuurri gooftichaa. Haaleluyyaa. Hafuurri waaqayyoo sirra bu'aa inni jedhu isa kana jechuudha. Humni abbaa si golboobaa guutuu si godha jechuudha gaafas. Ani akkamittan kana danda'a jetti kakuu gurguddaatu ishee kakatame. Kakichi kakuu gurguddaadha. Yohaannis Cuuphaan abbaasaa Zakkaariyaas irraa haadhasaa Elisaabeet irraa akka dhalatu kakatame. Isaanis ijoollee qaban turan. Yesuus Kiristoosis bakkuma kana Luqaas boqonnaa tokko irratti waa'een isaa dubbatame. Iddoo kana irratti abduun dhala argattee Yesuus Kiristoos immoo gaafa dhufu garaa Maariyaam keessa bu'ee waa'ee waan kanaa walitti liinkidii walitti hidhamee jira. Yohaannis Cuuphaan baatii ja'a kan ta'uun Yesuus Kiristoos dura akka dhalate. Iseen dura akka jiru garuu isa karaa qopheessu, isa goofticha karaa qopheessu, isa gaarii akka fudhachaa akka wal jedhee lallabu, isa immoo namoonni akka yaada garaa geeddaratanii dubbatuu fi cuubu ture. Yesuus Kiristoos immoo isa fayyisuu fi isa mootummaa abbaatti nama galchu ture. Kanaaf lamaanuu paralelii haalota duraaf duuba daqiiqa yeroo muraasa waggootaan kan ta'u kan qabanii kan jiyootaan ta'u kan qabanii duraa duubaa jechuudha. Maaliif walitti hidhamanii isa jedhuu fi lamaanuu waa'ee mootummaa waaqayyoo dubbatanii Yohaannis Cuuphaan gaafa dhufu Yesuus Kiristoos ilmi waaqayyoos gaafa dhufu waa'ee maalii dubbatan lamaanuu mootummaan waaqayyoo dhiyaateedha yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhanii afaan saaqqatan. Yohaannis Cuuphaanis Yesuus Kiristoosis. Egaa bakka kanatti gara ishuu yookaan immoo mata duree kootiittan deebi'a. Hafuurri qulqulluun gaa yommuu dhufu sirra bu'aa ayyaanni isaas golboobaa jedhamee itti dubbatame. Maariyaam yommus aanoo ammallee durbaa kun attamitti ta'uu danda'a jettee jedha. Lakkoofsa 26. Kunoo firri kee isheen sitti aantu Elsaabeet dhabduu jedhamaa kan turte bara dulluma isheetti ilma argachuudhaaf erga ulfooftee ji'a ja'affaadhaa isheedhaan jedhee jedha ergamaan sun. Isheen dhala dhabdeyyuu dhala argachuu jirti. Isheenii waggoota baay'eedhaa fi gadameessi ishee dhala hin baatini amma baachuudhaaf jirti jedhee jedha ergamichi. Maltiipiliidha waan kun. Isa garanaafis kakuu ergaatu jira. Dubbiitu jira. Raawwatamuu kakuu argitu. Fixaan bahuu eebbaa argitu. Kana gaa sagalee. Haaleluyyaa.
hafuurri gooftaa yommuu dhufu direction hundumaatti hojjeta. Isiniifis anaafis. Ergamaan Waaqayyoo gaafa dhufu waan tokko duwwaa miti obbolo tokko waan lama sadii afur baay'ee furee deema. Hafuurri Waaqayyoo kun waan baay'ee fura mana keenya keessatti. Waan baay'ee fura gaala keenya keessatti. Sagalee Waaqayyoo yommuu dubbifannuuf kadhannu waan tokko duwwaa miti kan hojjetamu. Hafuurri Waaqayyoo kana hojjeta. Lammaffaan isinitti dubbadha. Attamitti kun ta'uu danda'an jedhugaa hafuura qulqulluudhaan qabamuudha jechuudha. Hafuura qulqulluu keessa lixuudha. Mee hojii ergamootaatti isin fida. Hojii ergamootaa keessatti hafuura qulqulluun gaafa bu'u dadhabaa sana janna isaan godhee dadhabootaa fi warra humna qabne sana bartoota irratti gaafa dhangala'u humna argatan. Biyya hundumaa irratti wangeela lallaban. Biyya hundumaa irratti maqaa haaraa argatan. Maqaa kiristaanota jedhamuun moggaafaman. Utuu kadhatanii, utuu lallabanii, utuu hafuurri gooftaa isaan gidduutti hojjetu kiristaanota jedhamanii waamaman ibsatti maqaa haaraa argitanii hafuurri qulqulluun gaafa dhufu maqaa haaraa kenna. Dhiibbaa haaraa namaa kenna. Humna adda namaa kenna.